يا وردة وردة نتوقع وردة نتوقع سيني وردة زين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا سبعة أنا. أسمار نغزل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا خينيا. الشمع عركفون المان رمودا بكجير تمرتي هنتي خيسنو نجينا في سلام تنتينيا تنجالات ولن رابو كتاسين برا أجل سنين جتا بليقيا هنوغا ترتي يرو ديرا بودا اسني ديبلي جرا إن شاء الله تعالى الرجع وان بريدران اسني ديبلي هاتاو وصوغرا قبيتي بلين عرتين ديبلي إن شاء الله تعالى ميغا فيروزا سلامتا سنغامتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا فيروزا دا بقجراتن سنين جتا رمضان اللي أسجيساني دومي بني جرسين الرأي خناف قاما بدن جتاني ورين نخوم التنين بنين هفنو كنو ندتشاني جرا خناف قهنغا دوما سكنتا تنيا تتفقنا قولا أرتي أرموتين سنيدا برسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتي يوتيوب شانال فيروزا إدو جرت مرت نجني ربي سنبرا جراتو جتشا جلبولتي الرجاي عيد مبارك. رمضاني جمعة توقف لما عفنا فكاتا بقى جيساني ورا برنا خبر هدو أكلمت عيد ربي نهاتاسيسو قارة تورتي يرو ديرا بودا ديبيني جرا حالتي ديبينيس حالا بريدا دا خنا jechuun kiyyagaa waan barana nurra ture hundi keessanuu ni beeytanii kanarratti immoo gololchagaa haalanni keessa ture saniif Oromoon bakka iyyuu akkasitti rakkachuu turte nutillee hedduu rakkachuu turre arrammoo alhamdulillaahi inninis fayyee ramadaanallee asiin ga'ee ammammoo gara fuudhaatti achi garagalee jira. Kana jechuun gaa michiyyoo biiftuun san haga ammaatti dhuftee isallee dhiifaman gaafanne booda tarii shakkiin gartee nu keessallee jirtu booda tarii dhiiroo ramadaanna kun gocha kute booda michiyyoon tun maal jechuu teessi wayi dubbiin kaaftii shakkii akkasittis waan qabnu jecha inninis nama jaalatu waan harkateef jecha kanaaf gaatti fuuna jennee arra gartee viidiyoo tana eega buleyan qiyya ilmaan oromoodha obboleeyyan qiyya hedduu takkan isin jaaladha insha allahu ta'ala irra guddaa gartee wanni dila kana nu bachiisee akkatti babbannee addaan fagaannee online irrallee bannee viidiyoollee isin waraabu dhabnee haga ammaan tana turree qilleensa kanarraa nu bachiise waan fardiiti. Eega obboleeyyan qiyya social media keenya harkaa qabnaa irratti dalaguu wallaallee garuu yooni fi haalli sii mijjate malee yooni fi haalli waan hunda gartee karoorarra oolfatte malee usanii irratti dalaguun hin danda'amu. Ol banii usaniituma gartee akka ifiin fedhan ta'uun hin danda'amu. Ammoo garuu haa ta'u namni tokko jiruu isaa keessatti waan isa mudatu jira. Mudannoo keessa mudannoon fatanaadha. Rabbiin gartee gabricha isaa fatanaa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin gaa warra gartee ramadaaninis irraa qeebalame nu haa godhu insha allahu ta'ala. Warra gartee nagaan lafa kaa'ee gaa insha allah warra amata kadhufuu miti itti aanullee eeggatee soomanu rabbi nu haa godhu insha allahu ta'ala. Baga jala bultii geessan isiniin jechaa gaa reefun tana yeroo salaamtaa isin gaafadhu baga jala bultii geessan isiniin jenne gaa iiddi dhiyaatee jirti guyyaa lamaa hafe. Guyyaa lamaan kanaaf gaa baga ittiin isin ga'e isiniin jenne jaalalaatu natti jira. Narra laalinaa obboleeyyan kiyya jaalala tana keessa gaa warroottan na arrabsitanis hin dhabamtan kan na deeggartanis hin dhabamtani kan na jaalattanis hin dhabamtani ka gartee naaf jibbitanis hin dhabamtani hedduudha. Maaliif akkuma gartee nama nu deeggaru qabnu sanitti nama nu balaaleffatus hin dhabnu jechuudha. Yeroo hunda jaalatamuun hin jiru. Yeroo takka takka jibbamullee ni jira. Maaliif waan ati dalayduutu nama si jaalachiisa waan ati dalayduutu nama si jibbisiisaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Tanaafuu gaa insha allahu ta'ala arragaa wanni deebineen kunoo Feyruuzaa teenya qacalee diimtuu bareedduu tana fidannee dhufnee alhamdulillahi rabbil alamin. Insha allahu ta'ala namni yeroo gartee waan isaaf hin taane
wanni diduuf waan isaaf ta'u barbaadaa jechuudha. Tanaafu wanni akkatti irratti banne nama isin na cinatti gartan kana as baasuufi jechuu boleeyyan kiyya. Fatanaa na wajjiin keessa turtan, fatanaa nuti keessa turre hundi keessanuu ni beeytan, dhiiras ta'e dhalas ta'e naacha booyaa turtanii, naacha cinqamaa turtanii, nama naacha fardeeffatee masjiida sijaajaa hafatee fuula rabbii isatti imimmaan jee booyaa tureetu jira jechuudha boleeyyan kiyya. Tanaafu dirqamni asirraa nu bachiise Feeruuzadha. Feeruuza narra gaa jaalallee tiyya namni naan taane akka fedhe na godhee miidiyaa kanarratti illee natti roorrisee waan fedhe illee na godhee humna qabuun humna rabbi isaa kenneen fi maallaqa rabbi isaa kenneen natti itti fayyadame waan hunda na godhee jira. Garuu alhamdulillah rabbil alamin rabbiin gartee dandeettii isaatii fi du'aayii teessaniin asiin na eege hunoo yeroo ammaa alhamdulillah rabbil alamin hunoo jaalallee tiyya tanaa taatu argadheetin inshaallah fuudha lammaffaa jaartii haadha Bilaal Khiyyaratti waliigaltee isiitiin fuudhuudhaaf baatii tana guutuu isillee waan hin keessa jiru quban qabdu kana keessan turee jechuun buleeyyan kiyya. Tanaafu hunoo isinillee gaa wanni gartee irra viidiyoo tana isinii mareef nuti dhufnee tarra mana kiyya jirra. Amma yeroon sa'aatiin asriidha. Yeroo mana dhufnu haati Bilaalis hin jirtu. Gabbaate Bilaal gaafannaan gabbaate naan jee isaatu mucaa xiqqaa bira jira. Dukkaanuma kana gabbaate na fakkaate dabnee viidiyoo tana gartee waan asit dhufneef isin hubachiisuudhaaf kaameeraa kaayyanne viidiyoo tana isinii marree jechuudha obboleeyyan kiyya. Viidiyoon tunilleen yuutuuba Feeruuzarra kaayyamti. Tanaafu maaliif jennaan maatiin isilleen Feeruuzan akka gartee jaalallee argatte akka gaa'ela isii raawwatuudhaa deemtu akka hubattaniif viidiyoo tana isinii marree yuutuuba isinirra isinii keenya inshaallahu ta'aalaa gaa wardaan gaa haga isiin nutti ol deebitu ni eeyna waan kanaaf dhufnee hin beeytu. Tanaafu dukkaanarraa waa bitatu gabbaate Bilaal Khiyya akkas jee silaa fagoo deemte ijoollee manatti hin dhiiftu takkaa'u natti bilbiltee nayaamtee deemti asumaa dukkaanarraa waa godhuudhaaf takkaa'u gartee furaa soomanaatiif waa qophaa'uudhaaf waa bituu gabbaate. Tanaafu obboleeyyan kiyya hagasumatti nuti viidiyoo tana ol seennee isinii marree gurra isin buusuudhaaf waan irra turre yookaan waan fuula dura itti deemnu yookaan waan amma irra jirru isin hubachiisuudhaaf viidiyoo tana isinii marree obboleeyyan kiyya. Tanaafu yeroon akkana jedhu obboleeyyan kiyya irra guddaan keessan wardaa ni jaalattan. Wardaa ni jaalattanii nallee numa jaalattanii naa boboo'aa turtanii garuu immoo narra wardaadha jaalattan. Nan beekaa wardaadhaaf tumsaa turtanii wardaan ilmoo gubbaa teessee akkasitti boo'aa turte. Wardaan akkas taate jechaat wardaa haala jajjabeessanii wardaa teenya bareedduu teenya qaalii teenya maarree teenya jechaa turtanii nan beeka Abrahaam keenya goota keenya jechaa turtanii deebitanii fuuni karaa keenya ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam isaatu nu dhaame yooni finarra dheengadda gaafan gartee maraadhu san maraatun tiyyasan yookaan fayyadamni kiyya sun efan achirraa fayye booda tartiibumarraa hin jiru. Wanni nama muree murteesse maali? Mixiyyoo tana akkanan isii hin fuune akkanan isii hin jaalanne agarsiisuudhaaf irratti dalagee takkaa'u qabatamaan viidiyoo ajaa'ibaa maree aruuza ajaa'ibaa godhadhee mixiyyoo san garaa gubu hordoftoota keenya ilmaan Oromoo bal'aa gammachiisuudhaafin tattaaffii hin godhin hin qabu jechuudha. Soomana kana keessa rabbii kiyya kadhadhee sujuudee hunoo Feeruuza bareedduu tana naaf kennee jira jechuudha. Rabbiin isilleen jaalalti narraa qeebalte haga manatti laffaatee na wajji dhuftee jechuudha. Tanaafuu gaa ammoo gamanumaan waa wardaan nuun jettu gaa ni eeyna. Wardaan yeroo hedduu irra deddeebite Abrahaam Khiyya abbaa Bilaal Khiyyaa bareedaa kiyya yooni fi gartee nama jaalattu qabaatte natti as baafadhu yooni fi gartee fuudha barbaadde anaa sitti fuudha tamiyyoo tanarra bareeddu ta haala amala qabdu ta naamusa qabdu sitti fuudha as baafadhu naan jechaa turte jechuudha. Wardaan sanirra dhaabbadheeti nunoo Feeruuzaa teenya qaalii teenya as baasee bareedduu Oromooti sabboontuudha as baasee takka isitti gartee lattamattee takka isitti gartee uffata uffattee hijaaban hagoogamte tana as baafadhee jechuun obboleeyyan kiyya karaa seera qabeessan heera qabeessan shari'a qabeessan fuudhuudhaaf as baafadhe zinaan daleenye humaan balleessine. Tanaaf obboleeyyan kiyya karaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamaan keenya nabi Muhammad alaihi salaami nu hayyameen fuudha kana fuudhuudhaa deema. Ammoo garuu gaa wardaan kaleessa aaran jetti moo dhugumaan natti fuuti moo ni laala. Yoo isin gartee natti fuudhu irraan qabaannes yoo isin gartee diddaa qabaattes if keessatti qabii wayii jiraattes an ammoo isis hin dallansiisu
waan hin qabuun xiqqoo guddoo qabuun irraa achi beetin mana godhee fi feeruuzaa fuudha suuta yooni fi je waliif hin galchaa tasnee achi immoo anuu isiidha walii galchu malee hin fuudhu ammoo isis fuudhuu hin dhiisu. Tanaafuu obboleeyyan kiyya gaa inshaallahu ta'ala iida gammachuuti bara dabre iida inshaallah iida jaartii haadha Bilaal qofa wajjin hin godhe Bilaal wajjin Bilaalii fi haadha Bilaal qofa wajjin hin godhe baran ammoo inshaallah Abdurrahmaan iida tanarratti nu wajjin jira. Abdurrahmaanii fi haadha Bilaalii fi Abdurrahmaan obboleessa Bilaal isaanuu sadii ta'anii na wajjin afurii inshaallah gaa rabbiin guyyaan akkasitti gaa waan hin jirres namaa idaa akkasitti rakkoo jirtus namarraa furaa deemaa alhamdulillahi rabbil alamin huno feeruuzallee gaa huno bareedduu islaamaa tana tan oromotti maqaa gootu tana tan takkaa gartee sooshaal miidiyaa irratti ol baatee dhiira arrabsiteen beeyna ta dhiirti arrabsiteen beeyna ta maqaa gartee maqaa tokko hin qabne ta kana inshaallahu ta'ala karaa ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam sunnaa keenyan huno argadheetiin fuudhuudhaa deema isitti shan ta'uuf deemnaa jecha obboleeyyan kiyya rabbi shan nu haa godhu isinillee shan isin haa godhu jaadha du'aayii nu godhaadha nu jajjabeessa isiniin jenna obboleeyyan kiyya gamanumaan gaa feeruuzaa teenya gaa inshaallah dhuftee jirta wardas gaa waan isiin jettu ni laalla inumaa wardaa daran maali sodaadhini beeyta haga gaa wajjin dabarsinee waliigallee mana keessattillee dhufee si wajjin ture san beekadhu viidiyoollee takkaan marre maalifi hijiba sooshaal miidiyaa kanarratti namni hijiba maxxanse qilleensa hijibsiisu seera hijibsiisu heera hijibsiisu shari'allee hijibsiisu saba keetillee hijibsiisu aadaa fi safuu qabnamti kana waan ta'eef hijiba dalagurra namni haga gartee waan geerra ge'u jechuudhaaf gartee hordoftoonnis viidiyoo duraanii jala seenanii eessa baddan viidiyoo maaliif maxxansuu dhiiftan jechaa turan wanni viidiyoo koomentii isaanillee deebisuu maannee ittuma dhiifneef bishaan gaa waan keessa jiru goosa jani nutillee waan nu keessa jiruutu gaa akka miidiyaatti ol baanu nu dhorge alhamdulillah gaa amma rabbiin gartee galanni haa ga'u atillee gartee naa taatee anillee sii ta'ee laffaatee mana kiyya gaa wardaadhani wal bareettee dhufuu keetiif galatoomi wardaa duraanillee wal beeytanii gaafa nan gartee viidiyoo takka tani yuutuuba keetii irratti ilaalee takka gaafa nan maraa dhusanillee wardaadhan si bira jirra jettee viidiyoo wajji martee ni jirti wardaa atillee namala isiin beeyta wardaan bashaasha gaa durillee sitti himaatin ture arrallee wardaan sanumaa bashaasha inshaallah waa takka sin gootu siin loltu sitti hinaartu iznii rabbii khaalikaatiin garuu mooga hagan si jaaladhu ni beeyta atillee gartee jaalalateen teenaa ibsitee waa hunda wajjin haasofne amma waa hedduu haasawuun hin barbaachisu tanaafu wama takka takka irraa tunna waan gartee dirqama jechuudha namni baruu qabu namnillee beekuu qabu qofa irraa tunna wanni waan nuti irra jiru qofa hordoftoonni beekuudha gamanumaanu ammas nasrullee galatoonfatuudhaan barbaada isinillee naa galatoonfadhaadha gaafa nan rakkadhus gaafa nan maraadhus naayicha dararamaa ture obboleeyyan kiyya akkasitti keessa dabreeti piraankii takkallee ta'inni firraa quban qabne takka irratti hojjedhe sanumallee harifatee gartee duddii citee nama biratti akka malee na goote jee sanumallee du'aayi naa godhe inshaallah nama jabaadha saahiba jabaadha obboleessa rabbiiti rabbi addanum baasini arrallee gaa'ela kiyya kalamaffaatiif na wajjiin goda hallayyaa fi bu'aa bayii hunda seene asiin nagee inshaallah mana kiyya jaalallee tiyyaa wajjiin dhufee haadha mana kiyyaati manguddummaa na haasa'uudhaaf dhufee ni wajjin jira tanaafuu obboleeyyan kiyya wardaanis gaa waan isiin nuun jettu ni laalla asumaanuu gaa nasruunis haarra gartee lafee bakka tanaan nuge inshaallah walumaanuu gammachuu tiyya gartee warra waliin argu nu haa godhuns ja'ani inshaallah rabbi waliin umrii nu haa dheeressun ja'a oromoo tiyya isinillee haarra gartee feeruuzaa teenya bareedduu tanaa wajjin nagartan inshaallah angaaqaadhimaa tiyyaa isiniif teessani obboleeyyan kiyya teenyuman jaanilleen bareedduu oromoo bareedduu islaamati tanaafu obboleeyyan kiyya tanaafu asumaan feeruuzaa teenya gaa amala hordaani beekta ammoo amala dhalaani beekta dhala amalli keessan waan ta'eef amalli keessan gaa xiqqishoo loluun faan inni jiraa miti tanaafu muddamin laa waa takka muddamini waa takka muddamini ammoo wardaa yoo loltee gaa xiqqishoo inni jettallee nasrullee nu bira jira sirraa qabna humaan jettu inshaallah ammoo yoo arra diddallee boru hayyamti abdiin kutatini jaalalti teenya duuban deebtu inshaallahu ta'ala jaalala naaf qabdu asumaan hordoftoota keenyatti himi yooni fi gartee akkuma waliin jenne sanitti gaa akkuma gartee otoo kaameeraa kaatin waliin mari'ataa ture sanitti yooni fi gartee mashaakilli yookaan rakkoon gartee wardaa fi na jidduu waa dhuftusii fi wardaa jidduu dhuftullee yoo taate abdii kutattee na dhiiftamo bu'aa bayii yookaan rakkoo hunda keessa qaxxaamurtee akka haga wal fuunni obsitamo waan gartee gaa garaa kee keessa jiru hordoftoota keenyatti misiinja
feeru ta'e. Ani gaa shari'aan afur isin hayyame isiniifi. Akkuma shari'aan isin hayyamte san wardaan waan feete jettullee eeganaaf ati wal jaalanne waan isiin gaa jettuu fi waan isiin rakkoo isiin fiddullee walumaan hammalanneetuma sossobnee gaa sobaan gartee isiillee osoo miidhuu hin taanetti miidhaan maletti gartee isiillee sossobnee gama keenya gartee deebifnee waltaanee booda obboleeyyanuu ta'uun mala. Kanaaf inshaallah gaa rabbiin khayrii haa godhu nuufi keessa kanaatu na bujbujna jechuun jira onneen nadhaatu jira. Kanaaf anisaa niin jaaladhaa akka ajaa'ibaa lubbuu tiyyarraan jaaladhaa garuu lubbuu tiyyarraan jaaladhachuun akka hangaan if jaaladhu takka isan waan jaaladhaan isiniin jaa hordoftoota akiyya. Kanaaf gaa inshaallah isinilleen intala ati gaa dheeyxeeti isaan iddoo ammallee bultii facaaftee yoo naan jettan gaa bultiin isaaniin facaatu inshaallah isin rabbiitiini. Kanaaf inshaallah obboleeyyan keenya gaa du'aayii nu godhaadha walii rabbi isin haa qoodu jaadhaati du'aayii nu godhaan isiniin jaa. Kanaaf gaa jaalalti idduu lamaanii gaa rabbi haa magarsu jaadha gaa idduu lamaan isaaniitti jaa du'aayii nu godhaa jaalala gaa abbaan fedhee nama jaalatti muka gurraacha irraa namani qabdi jani walirraa qabamnee jirra. Kanaaf isin walii isinaa qooduu jaadhaati du'aayii nu godhaan isiniin jaa. Kanaaf gaa ani yaadduutti jira hanga isii gartee fuudhee si dura gatteenyee isiin kana sani nuun jettee deebii isii harkutti waan hin dubbadduun beeku ammaan tana hanga gaa isii wajjin waan dubbannu gaa nu faana turaan jaagola aartii oromootti gaa. Egaa hordoftoota keenya xumura irratti wanni niin jechuu barbaadu namni tokko yeroo rakkoon itti dhufte rakkoo san obseetuma sabbaree keessa kutee waan silaa gartee fedhii qabu sanitti cibaa jaalalanni duraan kuban qabnes miyyoon isaan fuuteeti itti naqxee akkas gootee dila gartee isin wajji rakkachuu turtan san rakkatu ture ammammoo booda innilleen lakkii mijoota agartee garumaan gubaa'u tokko haala ammaffaallee gartee narraa murattu numaa hin barbaadu iddaan isii sanillee gartee fuudhu afurta biraa fuudhu irra naa jira jechuudhaaf innilleen kanas seene kana gaa nuti ramadaan amma har'a guyyaa lama gale kana viidiyoollee isinii maruun turre naaf inninis olumaa gad deemu jirra har'ammoo waan irra geenyeen isinitti as baane wanni irra geenye lamaan jidduutti jaalalti jiraachuudha wal jaalachuudha inninis jaalate itti aansee immoo wardaan gaa kana dura dubbachuullee turte yoo muciyyuma san dhiise gartee dhalaa biraallee yoo ta'e ta fedhe tanni jaalatu garteen dhorkuu jechuu turte inninis eega gartee waan kana lafa kaayyatee lakkiin hin fuudhaa kajuu taate lakkii waan illee duran dhaabbadhu jechuudhaan gaa saahiba namni tokko walumaan itti seenne jechuudha amma gaa bakki itti argamnus mana wardaati warda